Bilbila keessan irratti barreeffama namaaf barreessitanii miseejii noormaaliitiin namni sun barreeffama sana ilaaleera moo hin ilaalle karaa salphaa bilbila keessan irratti baruu dandeessu. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Guyyaarraa akkaataa itti miseejii erga barreessitanii booda namni sun bilbilli isaa banaa moo banaa miti ilaaleera moo hin ilaalle isinitti agarsiisa jechaadha. Bu'aa guddaa kan isiniif qabudha. Namni kamiyyuu seetingii kana sirreessuu waan qabudha jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Akkuma baratame sabskraayibii, laayikii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo waliin turtii gaarii. Gamanumaan haala kanaan isiniif fidaa. Bilbilli kamiyyuu haala kanaan bakka kanatti nixibxaabii 3 kana ni fidaa. Yeroo tokko cuqaastu. Yeroo tokko gaafa cuqaastan haala kanaan isiniif fida jechaadha. Egaa haala kanaan sadarkaa arfaffaarra kan jiru kana seeting kan jedhu kana seentu. Yeroo tokko seetingii cuqaastu jechaadha. Egaa haala kanaan jalqabarra jechaadha. RCS chat kan jedhu kana jalqabumarra kan jiru cuqaastu jechaadha. Egaa yeroo kana argitanii jirtu seetingoonni kun cufamanii jiru jechaadha. Banamanii hin jirani jechaadha. Kanaaf seetingoota kana hunda isaanii jechaadha warroota 3 walitti aanan kana 3 in bantu jechaadha. Maaliif barreeffama yeroo namaa barreessitanii miseejii yeroo namaa ergitan namni suni ilaaleeraaf in ilaallee nama sanaa jechaadha. Kan ittiin mirkaneeffattan jechaadha kun. Fakkeenyaaf Facebook irraatii yeroo barreeffama barreessan akkaataan itti ilaaleeruuf in ilaallee adda isiniif baasa miti. Akkuma kana bilbilli keessanillee akkas gochuu ni danda'a jechaadha. Warroota kana 3 fooyyessuutiin namootaaf barreeffama gizee barreessitan akka isaan ilaalaniif in ilaallee adda baafachuu dandeessu jechaadha. Namoonni kamiyyuu jechaadha bilbila kamirrattu seetingoota barreeffamoota kana qaban seentanii seeraan irra deddeebitanii ilaaltanii banuu qabdu jechaadha. Tarii bilbilli keessan akkan kiyya ta'uu yoo baatellee seetingii jecha akkasiin jiru kan keessan keessaa seentanii banuudhaanii sirreessuu dandeessu. Saamsingii yoo ta'e akkasuma immoo Teknoo yoo ta'e Infinix yoo ta'e illee sirreessuu dandeessu haala kanaan jechaadha. Egaa guyyaarraa kan isinitti agarsiisuu barbaade kana fakkaata. Yoo irraa barattanitti ta'e isinitti toleera ta'e sabskraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa turtii gaarii.